Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya torbanitti yeroo hundumaa isaatii kanarraa keenya kan simbiraan geenyu immoo qophii keenya qophii dibaabee irra geenya jirra. Egaa akkuma beekamu qophiin dibaabee keenya namoota garaagaraa yeroo garaagaraatti kan simbiraan ga'udha. Har'a immoo keessummaa tokko qabannee jirra. Egaa keessummaa kana immoo kan simbiraan ga'u Antaariikuu Baqqalaa akkasumas ogeessota kaameeraa Hawwii Nabiyyuu fi Barnaabaas Hambisaa faana ta'uudhaan haga xumuraatti yoo nu faana turtan egaa qophii keenya irraa waa hedduu barattu. Namoota kallattii garaagaraatiin deeggarsa garaagaraa barbaadaniif illee deeggarsa garaagaraa yeroo itti gootan yeroo kanadha. Hamma kaastanii akka nu faana turtan sinii jenna turtii gaarii. Daawwattoota keenya egaa har'a immoo kunoo keessummaa tokko qabadhee dhufee jira. Mee jalqaba irratti egaa maqaa isaa gaafannee isaa wajjin wal barra. Mee maqaan kee eenyu siin jennu? Maqaan kiyya Aggooteedha. Aggootee eenyu? Aggootee Araarsaa. Mee Aggooteen eessatti dhalatee guddatee? Aanaan kiyya Jaldu. Jaldutti dhalatte. Amma immoo kan jirtu as magaalaa Shaggariidha. Mee Aggooteen yeroo daa'imummaa isaa nama akkamii ture? Akkuma daa'imoota kaanii fiigee taphachaa guddate moo akkamiin adeemsi guddina isaa akkam ture mee? Odoon akkasitti hawwaa jiru, odoon kaadhee jalaa bahuu danda'u, odoon reebee dhaqqabuu danda'u, carraan koo hiriyaa koo biraa cabsee waan na hammiseef amma immoo deeggarsa karaa jiruun karaa mootummaas ta'ee karaa nama beekumsa qabus ta'ee akka na bukkee dhaabatanii na deeggaranii na gargaaranii barbaada. Mee Aggooteen erga dhalatee guddatee qaamni isaa kun akkas ta'e moo daa'imummaadhaan akkas taate? Erga dhaladhee guddadhee beekuu jalqabee deemuu jalqabee dhaqee gaafa umuriin koo dhaqee mana deemumsaa ga'ee fiiguu danda'u, odoo kaadhee dhaqqabuu danda'u dhaqee yeroo dhaloota kiyyaa odoo hin taane guyyaa keessaa na qunname. Mee sababa maaliitiin akkas ta'e mee qaamni? Sababa mana yaalaa na geessanii haati koos yeroo akkasii beekumsi babal'atee waan hin jirre wallaalaa jira waan ta'eef qaama kiyya odoo bootaa billiitii isaa fudhatee waraansa odoo barbaachisu odoo ogummaa barbaachisu billiitii malee na waraananii qaama koo na shamaqqaqan. Kun adeemsa warra dookteroonni yookaan immoo ogeessonni fayyaa bakka malee gatii si waraananiif akkas irraa ta'e qaamni kee kun? Odoo beekumsa hin qabaanne jedhanii waan na waraananiifan qaamni koo akkana ta'e. Yeroo sana atattamaan osoo yaalamtee turte? Yeroo sanitti haati koo narra hin jirtu waan ta'eef kan datu na beessee waan anaadhaaf abbaan qabneef qaamni koollee irratee hiriyaa koo biraa cabee hafe. Amma kun sababiin akkas ta'eef egaa akka Aggooteen nutti himaa jirutti egaa hanqina ogummaa yookaan immoo ogummaa warra fayyaa qabanirraan kan ka'edha jechaa jira. Mee ergasii yaalumsa kee kana gochuudhaaf carraaqqii ati goote qabdaa? Carraaqqii waan ani hin qabneef balaa kanarratti iyyuu kufee hafe anis immoo nama barandaa namaarra buluu nama danda'ee ijaarrachuu hin dandeenye waan ta'eef nama odoon nama hin qabne waan nama hin qabneef mana yaalaa san dhaqee qaama koo kana yaa of yaalchituu waan dadhabeef. Mee keessattuu ergaa qaamni kee kun akkas ta'e ergaa atis harka namaa eeggachuu jalqabdee eenyutu si deeggaraa jirame? Yaa'u bakka namootuma garagaraa nama jaalala namaa sanan qabaa guyyaa keessa waan akkana taateef sammuu kee cannaqxee ofitti gaddiin si bukkee dhaabbannaa yaa hiriyaa koo odoo si beeknu wallaalaa miti zarii qormaata waan hin qabneef sammuu kee firii godhitoo jiraadhu amma jireenya keetti si gargaara. Yoo dandeenye immoo bakka namaatti si geenya naan jedhanii haalmee namaatiin jiraachaa ture. Mee ergaa akkas taate isa ta'u sana duratti mana barumsaa galtee barnoota eegaltee turteetta? Mana barumsaa hin galle. Ergaa akkas taate immoo namni si barsiisuuf yaale hin jiru? Hin jiru. Egaa Aggooteen mee kana keessatti haalli fayyummaa kee kan duraatii fi keessattuu haalli tamma keessa jirtu kun immoo haala ulfaataadha. Otoo fayyaa qabdu otoo hojjettee jiraachuu dandeessu gara harka namaa eeggachuun baay'ee amma ulfaatu si caalaa namni kamuu hubachuu hin danda'u. Mee haala kana akkamitti ilaalta keessattuu yeroo fayyaa qabduu fi hamma haalli jiru keessattuu haalli ilaalchi namaa namni ilaalcha akkamii siif qaba? Fakkeenyaaf daandiirra yoo deemte lafa geejjibaa garaagaraatti mana yaalaa garaagaraatti haalli namni ittiin ilaalchi siif qabu mee maal fakkaata? Yaa'u amma miilanumallee carraa wayii bahee ture. Ani waan nama hin qabne waan kutaa barumsaa hin qabneefis deeggarsa namaa hin qabu waan ta'eef calalliin dhufee na calalanii odoon barandaa namaarra jiraachaa jiru odoo na arganii qaamni kamiyyuu qaamni mootummaa odoo na ilaalaa jiru isa qaama fayyaa fudhatee ana nama qaama miidhamaa odoo mootummaan na bira dhaabbatee deeggarsa siin godha jedhee labsiin bahee odoo jiru anaan nama uumaa hin qabne yookiin nama beekumsa hin qabne na godhanii na hammisanii isumnumtillee sammuu kootti baay'ee dhaga'amaa ture.
Hawaasa keessattuu hawaasni naannoo keetii namoonni ollaa keetii ilaalcha akkamii siif qaba? Hawaasni naannoo kiyyaa ilaalcha gaarii naa qabu. Jabaadhuudha malee amma dandeetti isaanii amma qabeenya isaanii na bukkee dhaabatanii hanga kanaaniyyuu kan nagahee hawaasa naannoo kiyyaati yookiin immoo ollaa naannoo kiyya jiranidha. Isaanumatu deeggarsa siif godha. Yeroo ammaa kana kan si jiraachisaa jiru akkamitti jiraatta jechuun maatii hin qabu naan jetteetta. Namoota si deeggaran illee kallattiidhaan namni qofaatti adda bahee si deeggaraa jiru hin jiru jetteetta. Bakki itti jiraattu eessa? Yaa kunoo gararraa kanan jira. Nyaata halumaan fayyadama. Bassoo soo ta'e buskuutii soo ta'e waan qabeenyi kiyya waan xiqqoo qabeenya hin qabneef hammaaf akkuma xanneen nan dhoofneef ittiin lama buluudhaaf akkasitti yaala akkasii keessan jira ammaaf iyyuu. Mana kireeffattee jiraatta moo bakka kamii jiraatta? Hawaasa namuma biraa guddanyaa kiyyaatu guddanyaa haadha kiyyaa ture. Biyyatti haadha kee wajjin guddanne biyyee daaknee ilmaa baloo baluutati amma guyyaa gaafa qaniitti waaqayyo amma gaafa si gargaarutti taa'eedhe qulfii naa kenna. Mee amma osoo qaamni kee kun erga akkas ta'eeti mana yaalaa deemee namni si qorachiisuuf yaale keessattuu fayyaan kee kun deebuu danda'a jedhee yookiis immoo hanqina maallaqaatiin akka hin dhafeef namni yaalii si godhe jira? Yaa'u namni yaalii naa godhee illee turre yaalii naa godhee hin jiru yeroo tokko gaafadheen ture. Birrii naannoo 200,000 si gaafata. Maallaqa 200,000 yoo qabaatte qaamni kee kun deemee bara biraatti deemtee laallamtee garaa waan hunda laallamtee qaamni kee kun xiqqoo ishillee furmaata si argachuu danda'a naan jedhanii turanii. Ani immoo yeroo isaanitti waan nama hin qabne waan maallaqa hin qabneefan of sodaadheetoo carraa kiyya kana erga ta'ee carraa akkuma carraa koottan jiraadha malee maallaqa kana eessaan argadha kanan jedhuun qabamee to'afee iddoo sanitti deebi'ee laallamuu hin dandeenye. Qaama koo kanallee akka naaf yaallamu yookiin akka yaalii na taasisu waan maallaqa hin qabne waan nama hin qabneef carraan koo gubatee akkanatti hafee jechuu barbaade. Yeroo sanatti gaa yeroo ati kana ogeessonni yaalaa siin jedhanis namni deeggarsa sii gochuuf yaales hin jiru? Hin jiru homtuuyyuu hin jiru. Yeroo sana yeroo warri ogeessonni yaalaa akkas bakka malee yookaan qoricha siif kennanii yookaan marfeessa ta'u sii kennanii namni duubatti deebi'ee yeroo sana si hordofee jira? Yeroo sanitti jaartii dadhabduu tokko jira. Yeroo san inni akkasitti qaama koo kana na balleesse lafarraa boqotee ture jedhanii. Mee ati gaa akka hiriyoonni kee ammas si faana guddatanii si faana dhalatanii sadarkaa gurguddaa irra ga'anii jiraachuu danda'u. Sana keessatti mee wannuma argattuun ati carraaqqii ati gama barnootatti deebi'uu gama barnoota barachuuf goote jira? Yaa amma yoo waaqayyo na gargaaree to'annoo jedhe nama baay'ee si bukkee dhaabannaa galgala mana barumsaatti dhiyaadhu too kilaasii manaallee walitti fuunee akka ji'aatti si gargaarree too akka ati kutaa barumsaa walii naannoo jettee galgala dhattee barattullee si taasifna jedhanii shaakalii akkasii na shaakalaa jiru hiriyoonni koo. Yeroo ammaa kana barnoota eegaltee jirta? Ammaaf hin eegalle fuulduratti eegaluufan malee. Karoora akkasii qabda gara fuulduraatti barnoota barachuuf hawwii qabdaa? Hawwiin qaba. Meegaa amma karaa foddaa televezyiinii kanaanis egaa namoonni hedduudha kan si daawwatu. Yeroo kana carraa argattee namootni garaagaraa deeggarsa garaagaraa siif godhanii karoora akkamii qabda gara fuulduraatti? Kaayyoon koo karoora deeggarsa nama na bukkee dhaabatu yoo argadhe sammuu koo tasgabbeessee halkanii guyyaallee wareegamee iddoo hiriyaa kiyyaa ga'uudhaaf yookiin hiriyaa koo dhaqqabuudhaaf dura hawwii waan qabuuf waan hawwiin kun yaalaa irra ta'e farrammoo deeggarsa yoo argadhe nama na bukkee dhaabatu argadhe akka hiriyoota kootti manallee dhaabbadhee yookiin immoo carraa daldaalaallee daldaalee jiraachuudhaaf sammuu koo amansiisee gara hojiitti nan seenadhee ofan amana. Aggooteen haga yoonaatti mee bultii ijaarrachuuf yaaddee beektaa? Hawwii nan qaba. Karoorri koo namni foonii nama tuffataa namni foonii qaama namaa nama laalatu waan ta'eef yaa waaqayyo waan ati naaf gootu si beeka jedhee waaqayyo irratti of gatee jira malee akka hiriyoota koo sanitti hawwii mana dhaabbadhee buluu nan danda'a jedhee ofan nan amana isas. Amma yoonaatti sababaa kanaan wanti si qunname jira keessattuu ilaalchi namoonni qaama miidhamaadhaaf qaban kun qaama miidhamaa irratti dhiibbaa gama xiinsammuutiin ga'uu gatii danda'uuf gama kanaan mee dhiibbaan sirraan ga'ee jira? Mudannoon akka qabe akkuma nama fayyaatti anis wajjin godoo mana dhaabbannee jireenya bultii qonnaa jedhee haasofsiisaan ture. Nama suni gaafa kaanitti namni biraa immoo akkamitti nama kana wajjin gabaa baatee dhaabatta yookiin immoo akkamitti hawaasa keessa wajjin deemta jedhanii sammuu nama sanii doomsanii anis achuma yaa waaqayyo situ karoora kanaan naannoo jedhe waan ta'eef baay'een ammas immoo situ beeka jedheen duwwatti rifadhee too deebi'ee hanga har'aatti kophaa koo jiraachaa jira.
akka odoon hawwii qabu, odoon dandeettii qabu, odoon bal'inaan sammuun gorsee wajjin jiraachuu danda'u kophaa koo jira ammayyuu. Meeqa keessattuu immoo bakkeewwan tajaajila garaagaraa keessattuu tajaajila mootummaas haa ta'u tajaajila manneen dhuunfaa haa ta'u fakkeenyaaf bakkee kanneen akka tajaajila geejjibaa irratti tajaajila buufata fayyaa ta'uu danda'a bakkeewwan mana nyaataa garaagaraa ta'uu danda'a fakkeenyaaf daandiirra osoo deemtu konkolaachisaan namoota qaama miidhamaa kun gara laafessa ta'ee yeroo inni itti dhaabee fudhatu jira maallaqallee yeroo inni itti irraan furanne jira. Kunniin ammoo warreen qaama miidhamtoota kana yeroo isaan akkasumatti dhiisanii fa'aa bira darbantu jira. Kana keessatti mee mudannoo akkamii qabdaati? Karaa geejjibaa yeroo ta'u hiriyoonni kiyya warri kaan bajaajii kan qaban hin jiru warri kaan taaksiillee kan qaban hin jiru maallaqa amma qaba amma sagadee jedhayyuu nuyi si bira dhaabbachuudha karaa kanaanuu sammuu kee eeguu barbaanna ati maal maallaqa nuu kanfalta bakka deemtutti gaafa dandeesse nu waami dawwalitoo yeroo sitti dhufne immoo harka nutti qabise fudhannee deemna jedhanii baay'ee na bukkee dhaabbachaa jiru waaqayyo isaaniif haa tolu jechuudha. Mee keessattuu gaa buufata fayyaatti immoo yeroo baay'ee akkuma natti himte buufata fayyaattis yeroo deddeebitee ta'anitti ilaalamtu sana keessatti tajaajilli argattu akkam? Tajaajila karaa saniin karaa mana buufata fayyaatiin wanti tajaajilamee too gargaarsa tokko argadhe hin jiru. Dhukkubsadhee illee hin beeku yeroo erga carraan koo kanarra na buuse yoo dhukkubsadhe tariillee dhukkubsadhe maallaquma qabuunan deemee laallama malee ilaalcha hin qabu isaan bira. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Egaa aggooteen akka jechaa jirutti egaa buufata fayyaa deemeetoo ogeessota fayyaatiin qoricha barbaachisu yookaan immoo qoricha dawaadha jedhamee kenname bakka barbaachisne ergaa kennameetidha kan qaamni isaa kun akkas ta'e. Egaa akkuma argaa jirtan egaa ogeessonni fayyaa bakka garaagaraa irra jirtanis kan daawwachaa jirtan jiraachuu dandeessu. Egaa isinis kanatti furmaata kennuudhaaf gama keenyaan nuti asumaan dhaamsa isinii kennina. Egaa qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira ammas nu faana tura. Mee aggoote egaa akkuma duraanuu sii kaasaa ture gama mootummaatiin deeggarsi isin argattan yookaan immoo akka waldaa qaama miidhamtoota taatanii ijaarumsi isin ijaaramtanii gama mootummaatiin gaaffii gaafattanii yookaan deeggarsa argattan jira? Karaa manneen qaama miidhamtootaatiin waldaa gaafannee jirru akka inni nu bukkee dhaabatee too qaama miidhamtoonni mirgi keessan eeggamaadha jedhee erga labsiin ba'ee akka inni nu bira dhaabbatee too yaada keenya hasaaba keenya laalee too akka bukkee keenya dhaabbatee mana jireenyaallee yookiin immoo suuqii tokkollee nagadachuudhaaf yookiin makafaafaa tokkollee fudhannee akka eeyyama jedhanii akka namni tokko dhufee nu jeeqnillee akka nu bukkee dhaabbatee too nu deeggaruuf itti gaafachaa jirra amma isa irraa adeemaa jirra. Furmaata amma nu eeggadha kutaan magaalaa kanaa isin bira jiranii isin qaama miidhamtoonni kun waan qabdan dhaabbadhaa too waajjira jiranirra deemaa gaafadhaa nu jedhanii nu gaafachaa jiru isa amma itti deemaa jirra. Mee akka carraa ta'e egaa otoo mootummaanis wanna deeggarsa barbaachisu ni kennee nama dhuunfaas haa ta'u deeggarsuma barbaachisu otoo isinii kennee ati akka dhuunfaatti mee jalqaba kanarratti wanti hojjechuuf feetu maali? Calqaba kanarratti odoo mootummaan nu bira dhaabatee too nu gargaaru ta'e yookiin nu mirkanaa'e ta'e yookaan illee onnoo jenne andaanqoo lukkuullee bitannee iddoo keenya keessa taanee bira teenyee sammuu keenya itti bashannanuudhaaf hojjennee tollee unqulaalee ishiillee unqulaalii tokko yoo argan guyyaa lamatti yookiin guyyaa sadiitti unqulaalii meeqa nu buufti jennee ishumallee oomishannee jiraachuu hin dandeenya jennee hawwii akkasii qabna. Hawwii san qabna waan ta'eef mootummaanis immoo qajeelchuma sanii sin gargaara sin deeggarra jedhee eeggachaa waan jirruuf kana hawwiin keenya isa kana. Mee gama barnootaatiin akkuma duranaa kaastee barnoota sababa miidhama qaama keetii kanaan egaa barnoota galteedha kan hin baranne barnoota barachuudhaaf yaaditti qabda akkam? Barumsa barachuudhaaf meesejjuma tokkollee barreeffadhee ergachuudhaaf nan hawwa. Yeroo hawwu maalam keessa koo barumsi hin jirreef waa'ee yeroo hiriyoonni koo meesejjii dubbifachuu hin dandeessu maal taatee meesejjii dubbifachuu dadhabda. Yeroo dadhabdee akkana dadhabde umurii kanatti namni hiriyoonni koo natti kolfaa waan turaniif yaa hiriyoota koo sin abbaa fi haadha qabdu ani haadhaaf abbaan qabu mana namaattan guddadhee hawwii barumsaa odoon qabu nama na bira dhaabbatu waan an dhabeef obboleessan qabu obboleettiin qabu haadhan qabu abbaan qabu jedheeniin baay'ee sammuu kiyya keessaa baasee ani kanaafani malee hawwii barumsaa dadhabee miti yookiin barachuu wallaalee miti waan baay'ee nama quunnama waan ta'eef qaamni koo odoo fayyaa ta'e immoo fi kanaaf sababa qaama kiyyaa qabatee hawwii barumsaa odoon qabu sin biraa hafe maaf akkanaan jettu jedheen hiriyoota koollee bal'inaan haasofsiisaa ture. Ani immoo hawwii barumsaa har'ayyuu odoo nama na bukkee dhaabatu argadhee yookiin gargaarsa deeggarsa mootummaan naa godhu
argadhee deeggarsa waan argadhee har'allee baradhee too hiriyoota koosa wajjin illee akkuma hiriyoota koosanitti ta'uu guddaan qabaanis barumsa sammuu koo keessaa baasee dubbifadhee akkuma isaan naan jedhan sana haasofsiisuudhaaf nan hawwa waan ta'eef isa immoo Waaqayyo na gargaare yoon gargaarsa argadhe barachuudhaaf ammayyuu karaan banaadha waan ta'eef nan baradha. Ni abbootii xumuraa irratti dhaamsi ati qabdu keessattuu namoota si deeggaran gama qaama mootummaatiin isa ta'u gama qaamota dhuunfaa irraas ta'u abbootii qabeenyaa garaa irraas namootuma keessi isaa itti dhagahamee si deeggaruu danda'aniif dhaamsa akkamii qabda? Dhaamsa ani qabu na bira dhaabatanii qaama koo ilaalanii yookiin yaada koos ilaalanii odoo isaan na gargaaranii baay'een isaan galateeffadha baay'ee sammuun koos itti gammada. Anis waan ani fayyaan qabneefani deeggarsa yookiin akka isaan na bira dhaabbatanii na gargaaran akkan hiriyoota kootii gadi illee hin bulle akkan beelofne akkan hin daarre naaf yaadanii obboleeyyan koo warri qabanis warri hin qabnes shilingii soo ta'e sumunis soo ta'e yoo na deeggaran baay'ee sammuun koo itti gammada. Anis immoo waan ani kaadhee dhaqqabee fudhachuu hin dandeenye waan ani kulii baadhee buluu hin dandeenye waan ta'eef hiriyoonni koo soo ta'e biyyi koo mootummaas yoo ta'e waan na deeggareef ani immoo baay'een galateeffadha isaan. Daawwattoota keenya egaa qophiin keenya irraa akkuma daawwachaa turtanidha. Egaa akkuma iyyuu dhagaa turtanii aggootee araarsootii kan dhufaana ture. Egaa namni kallattii garaagaraatiin aggootee deeggaruu barbaadan karaa toora bilbila isaa karaa fuula iskiriinii irratti argaa jirtaniin akkasumas immoo karaa lakkoofsa herreegaa isaa kan foddaa iskiriinii irra jiru kanaan kan argaa jirtanidha. Namoonni deeggaruu barbaadan qaamaanis bira dhaabbachuu kan barbaadan bilbiltanii argattanii qaamaan bira dhaabbachuu akkasumas immoo wanna namummaa fi lammummaa isinitti dhaga'ameen bira dhaabbattanii deeggaruu dandeessuun hin jenna. Egaa qophicha qopheessuun kan sin faana ture Antaariikuu Baqqalaa akkasumas immoo ogeessa kaameeraa Barnaabaas Hambisaa fi Hawwii Nabiyyuu faana ta'uudhaan qophiin keenya har'aaf qopheeffame kan hangammaa ture waan faana turtaniif guddaa galatooma.